Ay carraa kiyyaa kanarrammoo maalidha? Ijoollee nama sadii amma namni jaalatee rakkatu jira kan akka kiyyaa. Suurri isaanii immoo baay'ee nama kofalchiisa. Kun immoo kana naa wayya. Abeet bareedina isaa. Qaruu maal godha kiisi keessa uumaan qabu. Maal hin godha yaani jetti akka kiyyaa yerumee maal gochi dhafan. Wal nyaanna moo? Ay kun haafu bakka. Askii yaa ilkaanuma kee kanatu sitti naambise malee maal sirraa qaba. Silaa taphni keetis ati sin taatu. Laal immoo kana abbaa makiina kanan heeruma bakka. Kun immoo akka jaarsaan itti ta'in barbaadu natti haafu. Amma isaan sadanittuu silaa nama takkaanii nama saditti heerumuu hin danda'u waan ta'eefu maal gochiin qabaa. Yaa Waaqayyo maal nan gargaartu maan alaalta? Bilbiluu filaata. Maalin jedhaan immoo bilbileetu? Okay. Adaadaan tiyyamoo gorsina gorsitee jirti. Bakka nan bilbilafa. Mee eenyudhaafan bilbila dursa abbaan carraatti haa fayyadamu. Daanii. Nani garuu inni abbaa biyyaan. Ela. Oye lubbuko. Nagaa keetii? Maana jalaa baddisi barbaadin tureni. Okay. Eshi naaf dhufuu dandeessaa amma baay'een si barbaade. Bakka kara sa'aatii torbarratti dafitee bakka tattamanaa kottu ishee. Anis baay'ee ishee nagaatti naa walitti. Amma abbaan carraa eenyudha? Amammoo torbanti 8 taanan immoo walitti buutu waan ta'eef. Immoo haa dhufu dursa. Qoy carraa koo atirree omaan qabdu jiruudhaaf hin taatu garuu footoodhaaf irree taatanii. Hello. Lamma. Nagaadhaa? Jirta qashtiiko. Nagaa. Si barbaadin ture mee? Anillee baay'ee na yaadde. Dhugaa. Inna manitti na argamuu dandeessaa? Kara sa'aatii 9 irratti osoo na dhufte. Achiin durarra hin jiru. Kara sa'aatii 9 irratti bakka kottu sin barbaada. Ishi gooftaa kun nagaatti na. Ishi dafii kottu. Amu atillee tapha qabda harkaa dhabdus na taphachiisa. Hello. Amu nagaa keetii? Sirra gooftaa koo akkam? Maana jalaa baddeemti? Sin barbaadin ture maaluu naa dhuftaa? Eshi. Kara sa'aatii 11 bakka dafii kottu ishee beellama bira akka qabannu maal dafii naa kottu bakka sin barbaada sa'aatuma san irratti ishee. Babe, akkam? Naguma fiti? Akkam nagaadhaa? Maal taate natti? Homaan taate. Nakki fulli kee hin beeksisa. Ay, homaan yaaduma. Xiqqoo garuu yaaduma. Natti mi malee maal taate? Rakkoon jira moo? Xiqqoo akkasii deebisin jedhee kan malee xiqqoo wanti uumamee jira waan ta'eef. Maali natti mi? Kalee mana yaalaa deemee ture. Ati qorannoo waliin taasisanii turanii. Garuu hin qabnishi homaa miti wanta danda'amu taanaan kalee kee lamaan dhufee godhan. What? Maal? Maal seeti? Anaafis baay'een qaba. Jechuun ani wanta akkanaa ni xiqqoo na dhukkubee kan deemee. Kanaan duras dhukkubee beekamu? Lakkii beeku. Na sodaadhe. No, no. Ay. Hin maa gocha? Beebaan si malee nama hin qabu. Beeka. Jechuun ani si dhabuun barbaada. No, si gargartee jiraachuu hin danda'u.
Yaa'u Maal jedhan isaan? doktaricha akkanaan jedhe yeroo gabaabaa qabdaa. Yeroo gabaabaa kana keessatti immoo nama kaleessaa siif kennu barbaadadhu. Dhiiga keessan qoratamtanii yoo wal fakkaatan. Na kanan si rakkisu kalee. Koomo? Jechuun qarshiidhaan argachuu dandeenya. Yeroo inni jiru beektaa miti. Isaan dura garuu doktariin beekuudha isan gaafadha. Maaloo atattamanna gaafadha. Beeban si malee nama biraa akka qabdi. Ayinuu beek. Hello? Dhaga'amu. Hello? Neetworkiin hojjetamu mana kana. Hello? Kaleen anjetti. Daani ko. Daani? Nagatee deeme. Intee isumaan qaba. Naanaan taane jechuudha. Naamimmaan koo kana hunda kana dhangalaasu. Eenyu? Bareedu. Naa dhuftee. Nagaa fiixifamu. Sirra jira. Maal akka waan barbaadde moo baay'ee midhamaa ture? Nagumaan garuu waan xiqqoo sitti hin barbaadin ture. Maal? Beektaa miti. Ani nama biyya ormaati. Naman si malee immoo beeku hin jiru. Kanaafuu kalee mana yaalaa deeme. Kalee sana? Maal irree? Nagumaan deemte moo? Nagaa ture garuu rakkoo jira? waan maal jedhee akkasitti hin beeku garuu kalleen kee lamaan nagattee deemi arsii malee nama hin qabu jiru. Kaleen baay'ee si barbaachisa yeroo gabaabaa keessatti argachuu baannaan lubbuun kee balaarra jira naan jedha. Maal rakkoo qabaree kun nama biraa gaafatteetta kan dooktarii kan jiraachuu danda'u. Nama hin beeku hin jiru. Beektaa miti si malee nama hin qabu hin jiru. Kanaafuu yoo kallee kee tokko Kanoo koo? qorannee Rakkoon koo siin kenna garuu isaan dura goobilee irraan sirchi godha. Atis moo? Jechuudha. Jechuun bakka abdiin koo sun ani nama biraa rakkoon qabu goobilee sirchi godha. Rakkoon qabu kaleedha kun nama biraa barbaadee si kenna. Ani suma naaf dadhabee. Daataa nuti jiru konnekshinii. Konnekshinii jiru alatti hanga beelaadha. Hundi keessanuu tokko maaloo namni akkamitti wal fakkaata jira. Silaafuu namummaa namni hin barbaachisu. Anirree bakka carraan qabu waan ta'eef ammaan booda garuu amaan olkiyyan isuma eeggadhaa. Iskii waan inni jedhu mana dhaggeeffadhaa. Maali barbareedhaan kuulattee marramoo? Maali jaan? Ani maa akkas irraa dubbisaan jiru natti. Na jalaa waa dhoksuu hin dandeessu silaa natti mijaallee. Wanti itti mun qaban ture garuu akka na jalaan ciqqabne kan. Ani moo? Bakki waan taatee maaliif natti mijaallee? Maali natti mijaallee? Jechuun akka ati ciqqabtu barbaada. Maal jechuudha ati ciqqamte jechuun ani ciqqame jechuudha mee? Isa maa sirriidha. Maali ree? Garuu ani si malee nama hin beeku. Beeka kanarra naan deebii maali wanta sanatti? Kalee mana yaalaa deeme. Mana yaalaatti immoo waan shagganatte jechuun jiraam waan jedhetti. Maali natti waan saa? Ani si dhabuun barbaadu. Maali ati immoo?
maa garaana booressitaa natti hiika jedhi. Kalleen kee lamaanuu fedhii godheera naan jedhan. Kalleen kee lamaanuu nagattee hin deemu. Ani si Lakki maal barbaadde dhiyaatan manarraa? beektaa miti lubbuu koo. Si jechuun waan hunda nama biraa moo beeku. Kalee immoo atattamas barbaachisan nagattee hin deemu. Adara waaqa ani kophaa koo hin jiru. Dhugaa tokko akkanaa beektuun barbaada. Si ani siin dhabee jiraachuu hin danda'u. Garuu kalee koo tokko dhabee jiraachuu hin danda'u. Dhugaa jettaa. Kanaaf immoo rakkoo qabu. Homaa yaadde. Kanatu si boosisaa. Bakka ishee hin deemne amma yeroo gubuu hin qabnu. Ammuma moo? Kan hin deemne. Dhugaa jettaa. Taa'e. Maayin Waan asitti hin qabu. maalidha? Baay'een ofitti gadi. Maayin immoo Ati anaaf bakka. Beektaa waan tokko sitti immoo maayin naddaa fi kadhaaf yeroo akkanaa. ani si madaalaan natti hin gaddin. Ani waan ati jaaladhuuf jechuun ani jaalala dhugaa akka anaaf qabu beekudha. Waan biraatiif himti. Ani baay'een si jaalladha. Beektaa aadaadhaan xiyya maal jetti sitti? Kan qarshii qabu garaadha. Kan bifa qabu ijaa. Kan tapha beekuu fi kan tapha qabu lubbuudha. Lubbuu koo ani baay'een si jaalladha. Ati qoramtee darbiteetta. Ibidda keessa baateetta. Maal? Akka jaalala dhugaa naaf qabdu beekeen. Ani baay'een si jaaladha garuu dhiisi bakka jaallee dhiisi bakka.